kalee maalirra irree arra maalirra irraan jedhu sani sirritti ilaaluun namarra jira. Sirritti hundi keenya ijjannee maalirra irra kalee maalirra dabarsine an jedhu san ilaaluun namarra jira. Yeroo ammaa kan hoogganaa ol ga'u kana yeroo qilleensa olii gad oofnee raasnu motiyaa namni keenya. Kaleessa bee fincaa'uudhaan namni tokko lama ta'ee haasa'uudhaan san yaadannu akka bitti irraafannaan jedhu san bicha nama gaarrama yeroo ammaa kana. Maalirraa akka bitti waggaa lama sadeen akka bitti irraafanna. Bunuma hoo dhugdanii mana hoteelaa hoo dhaqxan hoo mana nyaataa dhaqxan walitti usuusaa namni wal gaarreeffataa iyyuu bahe. Arra san hunda yaadachuun namarra jira. Oromoon kana fidaan jedhanii hunduu warraasaa bahee sun kana yaadachuun namarra jira. Nama meeqa dhabnes kana yaadachuun namarra jira. Amma yeroo ammaa kan Oromoon lagaan teessumaa wal qoodee an deemu muti. Yeroo bobaa tokko jala seenanii hojjiniin kara tokkotti sarara tokko galuun namarra jira. Hawaasni fidee ijoolluma teenyaan olaanu tan akkana oduu godhanii nuu maal hojjannaa jedhu of laaluudha namni keenya. Tokkoon keenya mana keessatti maal hojjannaan jedhu san of laaluudha. Miidiyaa haasa'uu bichaa muti dubbiin. Ani maalirran hojjadhe namni kun hunda duuba sarara tokkoon deeme abadan waa tokko wanna tokko hin jiru. Keessaayis alaayis ummata Oromoodhaaf gurgurachuu bare ni jira jechuun keessa. Harki dheeratee arraan tana dhaabni siyaasadhaa ka Oromiyaa keessatti walitti qabame ka daandiirraa qabe daandiirraa maqee ummanni Oromoo daandiirra deebisuu qaba. Harka dheerate immoo harka isaa akka gabaafatutti himuu nu barbaachisa jechuudha. Ka maqaa qeerootiinis naggatu hin barbaachisu. Ilma Oromoo maqaa xuraa'ee maqaa akkasitti gadi qabasan ol fuuteellaan nu miidhagsite. Akka itti boonu akka feene akka taanu nu goote. Aboo urmii siyaa dheeratuun jedha. Miqqanyaani nuufuu mana manattuu hin jirti. Yoo bareennee uffannee baane akkatti nu laaltee maqaa nu baastuun beena sii himoti. Miqqanyaan isinii guguddaa biyya bulchu. Obbo Lammaa bar Oromiyaa bichaa moti kasi jaalatu. Alamas si jaalata. Dr. Abiyyi bar Oromiyaa fi Itoophiyaa bichaa moti kan jaalatu. Eertiraadhaa harka kennichiise. Gowwaan hoo jiraate lola haa barbaadu. Nuu qammasne quufne dhugne dhiiganis dhiqanne madoofne kan nu jalaa qalameen jira. Kan nu jalaa gurgurameen jira. Kan bakka seeneen beekneen jira sanyii meeqa qabna ol fuudhanii hoo achitti dhidhiitanii daaffechanii albaasanii fuudhanii makiinatti abbaan kiyya bade yoggaa jedhu kan dhageenyeen jira warri san hin argini yaa barbaadu nu omaan barbaadnu keessattuu dubartoonni haadha obboleettidha haadha manaati akka hoodha wanna baay'eedhanu gorsuu hin dandeenya abbaa nu dhagaye hin gorfannaa ijoollee teenya nu gorfamaadha. Aduu baatetan akka nu jalaan dukkaneechine adaraayi isinis immoo nama bakka buufatan laalaa hattuu fi mortuu yoo doktora kabajaa Lammaa argu Lammaa fakkaate yoo haadha siiqqee argu haadha siiqqee fakkaate yoo warra qarriffaa argu qarriffaa fakkaatu sani keessa madaaltanii nutti gadi baasaa itti beekna qulqulleessuudha. Harka baasneet itti qabsoofna. Hiikti amantaa nageenyaa jechuudha. Kiristaanni yemmuu biyya tokko seenu yookiin immoo mana namaa seenu nagaan mana kanaaf nagaan magaala kanaaf haa ta'uu jedha wangeelarra. Islaamnis assalaamu alaykum jedha. Inni wa alaykum assalaam hin jenne kan jannataan tun ta'in kan jahannamaadha jedhanii sabbaku. Inni nagaan deebisni. Isa kana. Assalamu alaykum jechuun rabbi nagaa mana kanaaf biyya kanaaf siniif haa ta'uu jedha. Namni nagaa sana hin barbaanne nagaa sana hin deebisu taanaan Protestaantiinis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha jedha. Eessattuu daakii daakuun haa dhufu. Manni fooniyyuu yoo baay'ate manni lukaandaan yoo baay'ate kan qalamu kan gurguramu foonidha. Manni amantaa bataskaanaas haa ta'u masgiida cherchiis haa ta'u maal kan baratamu kan galateeffatamu huumaa tokkichadha waaqa tokkichadha.
waaqni kun immoo saba kana hunda tokko godhee sakaaniif aduu baasee sakaaniif aduun dhoowwanne sakaaniif roobee sakaaniif hin caamne unutu wal qooda malee kanaaf inni kaanis nageenya akkuma labsu bakka jirutti inni sheekiinis wal jaalladha tawakkaltu Allah rabbiin dhalatu uumamu hundumaan uumamee abbaa hundumaadha jedha waaqayyo nageenya argadhaa jedha garuu nageenya ammam gidduu keenya keessa jira gaaffii kanatti ta'aa jiru hunduma hundi keenya dhiifama Oromoon waliif goonee jira dhiifama goonee kanarra dura waan dabre dhiifama ni goona kanarra booda ammoo dhiifama hin godhu hawaasni dhiifama namaan godhu har'a booda rakkoo uumamuuf jechuudha rakkoo uumamtu kana dhiifama hin godhu wanti hojiin hojjetamu hojii boonsaa fi hojii hawaasa jaaruu hojii Oromoo ceesisuu ta'uu qaba silaa har'a akkasitti akka tiim lammaatti dhugaadhaan namuu tiim lammaa ta'e waa'ee rakkoo nageenya haasa'uu keessaa baaneeti har'a silaa diinagdeedhaan Oromoo akkamitti ceesisnaa haasofna turre garuu gubbaan tiim lammaa fakkaannee keessaan waan biraa yaaduun sirni sanni deebi'a jennee yaaduun sirna sanii dhufa jennee miila gam lama dhaabuutu rakkoo kana keessa nu harkisu jira hin deebi'u sirni san jala muraa beeka. Sa'a abbaan dikeen darbate ambiti dhagaadhaan gaafa cabsitii jette Oromoon yoo nuti dura taate hin kabajin yoo inni waan irrina qabu isumatti hin himin yoo isa duuba deebinee waan biraa ka jennu taate wal diigu jaal Oromoon cabsu Oromoodhaan miidhu jaarmee adda addaan jaaruun nun baaftuu hamma gadiittu wallaalaa beekaa xinnaa guddaa dhimma nageenyaa irratti barsiifamuu qaba namni keenya gara kutannoon barbaachisaa ta'uu qaba maaf garaan kutatu namni amma yoomitti diin ofi terroorisiisa maaliif isinis immoo obsitaniittu obsuun gaariidha obsis immoo hamma yoomiitti kan harka dheerate gabaabsu kan daandiirraa kan maqe deebisu isin wajjin taane tumsa keenya seera biyyattiitii fi uummata kana jechuudha kanaaf seerri biyyattii kabajamu turre jiraata yeroon kana jiru osuma qawween jiru osuma daangaarraa namni keenya qawweellee numa qabu osuma guyyuu dhumu jiru fakkeenyaaf Harargeen bahaa waan adda godhuu jira jechuudha maaliifin kana jee aanaan keenya baay'een toora aanaa 10 ka ga'u daangifamee jira ollaa daangaarratti waliin bu'insaamaa jira lafti keenya hin deebine namni guyyaarraan dhumu jira dirree dhawaa keessatti magaalaan dirree dhawaa Harargee walakkaa ta'uun magaaluma akka Finfinneetti waan ta'eef isii addaati Harar achi keessa ta'uun isii addaati dhumu jira jechuudha namnichi keessatti dirree dhawaatti illee ganda kanaa buqqee ganda kaan kutu jira. Waggaa 27 xaxame torban takkatti diiganii torban tokkotti diigamuu hin danda'u yoo nuuginii wal taane waan san karaatti galchuu danda'a amma yeroo hunda akka laaluttan qeerroodha qeerroon kaleessa dhokatee ijoolleen tuunoo baadiyyaa yookaan magaalarraa baatee iyyitusa mana barnootatti han dhokatee xana qeerroodha jedhama suni jarri hin deemu maal qabsoo hin beekan amma wal ijaaree bakka bakkatti hankaleessa waan godhaa baay'isan hin beekne tokko tokkoon har'a immoo garagalchee qeerroodha jedha kaaseetii isaa garagalchee qeerroon nagaa uummata kana wannoon jedhu qeerroon kaleessa duute son kara itti deemtu hin beekti qabsoo karam akka geessu hin beekti kuni amma maqaa qeerrootiin burjaa jechuudha waan hojjetamaa hin beeknan magaala keessattis baadiyyaa keessattis maali kana manguddoon hin jiru gorsuun nurra jira karaatti qabuun nurra jira laaluun nurra jira mootummaan birichaatti moti gatuun rafuun nurra hin jiru waan namni keenya hoo rafne boru waan caaluun nutti dhufa yoo karanaan gahe mootummaan akkana goone mootummaan asiin gad hoo namni lamaa sad mootummaan akkana goone nu hoo maal eegnaa hin jedhu san laaluun narra warra Arsii warra Shawaa warra Wallaggaa warra Hararge kana maal Oromoon ilmaan Booranaa barreen tura abboota keenya takkatti nu guddise eessaa dhufe nutti han waggaa 27 nurratti ijaaran har'a maaliif ofirraa kaasuu dadhabne ijoolleen teenya karaarra irti am waan hojjetamaa hin beeknu nu Oromoon eekaa dhufe Oromoon ilmaan Booranaa barreen tutoo amantanii dhiistanis namni kanatti namanne jaanjoo anumaan beeke kanaaf nutti taphata Oromis keessa keenya laale keessa keenya laalan abbaan akka itti bulu ollaan nama beeka jechaadha noo jabaan sibiila yoo ta'an yoo tokko ta'an abbaan feenu hin diigu uummata kana raayyaa waraanaa miiliyoonni tokko homtuun godhu uummanni kun immoo uummata raayyaa waraanaa caalu kanaaf jabaannee ijoollee teenya gorsine rabbiidha manguddoon sirrii irra irraayi manguddootumtuuyi namumti guguddaa sirrii irra irraayi har'a wal diigaan jiru
karamitti deemaa akka jirru hin beeknu tokko tokko hin beeknanu kanaa muti dubbii yoo haasaan dhugaadhan arraan miidiyaatti akka feetti naasaa hojjet rabbii kun nama argamu boruu keenya ilmoo teenyatu bada dhugaa ginii hin gallakkisina dhugaadhan deema kaleessa dhugaadhan deemne tanarra geenye amboombi beekan nurratti faca'aa bahe abbaan dhugaa qabee oduu matarasiin dhufe abbaa fee qanii ofiin oolu hindu'a hundu abiyyi bee dhugaa qabaannani boombiin itti fayyawannoo dhee namni meeqa biraa wannoo dhe lammaa dhafuu hin ta'anii siif hin ta'anii nama dubbatee hin ta'u namni cubboolii gadi xaxaa'udha kanaaf hundi keenya rabbiidha namni kun nama marara yoo dubbatan nama kaleessa hin beekne tarra ani tokko tokko wannan beeku waan isaan keessa dabarsan akka bekka ta'e hin beeknanu isaan faarsuu fi muti rabbii kiyyan natti ilaalaa rabbiin natti ilaalaa faarsuu muti dubbiin an kaleessa ilaaluudha. Oromiyaa duwwaa miti jarana kan nuti hoogganaa jiru dhugaan isinitti himu. Oromiyaa duwwaa ilaaluudhaan akka hadurree fuula duwwaa dhiqachuudhaan hin qulqullaa'u. Duubas dhiqachuu, cinaas dhiqachuu, gamas ilaaluu, gamanas ilaaluu barbaada. Bakka hundatti immoo harki keenyaa fi miilli keenya ejjechuu barbaada. Yoo bakka hundan ejjennu taane iddoo tokko dhaabbachuuf ejjechuu keenyaan dhaabbachuu hin dandeenye waan taaneef. Waan rakkoo Harargee ilaaluudhaaf anaaf dura rakkoon Harargee eessaa hiikkachuu qaba, Jijjigaatii hiikkachuu qaba. Bira darbee salaaluu qaba. Mootummaa nagaa qaba. Mootummaa uummataaf yaadu. Nagaa nuu kennan waliin hojjetu akka inni achi jiraatu. Ani cinaaksanitti yeroo 10 deebi'uurra cinaaksaniif nagaa fiduudhaaf Jijjigaa irratti waan hojjetamu hojjechuutu naaf mala. Waan Baabbilee, waan Gursum, waan Cinaaksan ammas hin kaastan bar Harargee waliin beeknu. Waraanni bara dheengaddaan waraane horsiisee bulaa Sumaalee miti. Waraana nyaata gaarii nyaatee leenjii gaarii fudhatee hidhannoo cimaa qabutu waggaa guutuun waraane hin beektu. Waraanni suni har'a akkamitti afaan qabate? Akkamitti afamuuzii kaleessa nutti naannessee ture? Ofitti deebisuu akkamitti danda'e? Humna addaa 54,000 nurratti ijaarame akkamitti tasgabbeessine har'a? Etoon waraaneera ta'e keessaa bahuu dandeenya turre nuti. Gaafa hoogganaan isaanii mataan isaanii qabamu maal godhuuf yaadamee ture? Akkatti tasgabbeessine nutu beeke. Eenyuyyuu miti nutu tasgabbeesse. Eenyu miti. Warri jara kana leenjisaa ba'an, warri waliin ta'anii jimaa qama'aa ba'an, warri nurratti hidhachiisan gaafa tokko abidda ta'ee akka inni nu waraanu nurratti qopheessan. Hanga kaleessaatti hanga har'aatti duukaa jiru. Isa hanqisne, isa hambisne. Kanarratti waan hojjechaa turreef waraanni karaa bahaa uummata Harargee irratti 54,000 ijaarame har'a amalaa fi suutaan tooftaa fi tarsiimoo cimaadhaan yoo xinnaate meeshaa nurraa lafa kaa'ee kaampii akka inni nurraa turu kan taasisne waraanatti bobbaasne miti. Hojii kana waan hojjenne warri soddaa keenya baharratti hundee cimaa qabu. Bara baay'ees turan jechi bara baay'ees waan turaniif laftis lafa ho'ituu maallaqa qabdu waan taateef baay'ee hojjetaniiru. Amma kan isaan bara baay'eetti hojjetan waggaa tokko keessatti hojjenne fixuu dandeenya, cirree fixuu dandeenya jennee yaada. Garuu ammallee dhaabbanna. Rakkoo walitti bu'iinsa Cinaaksan duwwaa hin laalina. Amma fidanii magaalaa Hararii fi magaalaa Dirree Dawaa gashaniiru. Magaalaa Hararii fi magaalaa Dirree Dawaa. Gaafa magaalaa Dirree Dawaa irratti walitti nu buusuudhaaf barbaadan guyyaa tokkotti nama meeqa ajjeesan magaalaa Dirree Dawaa keessatti? Eenyu kan du'e magaalaa Dirree Dawaatti? Uummata achi jiraatu miti. Uummata aduun itti ho'ee Jabuutii irraa dhufee qubatee jirutu ajjeesan. Warra daangaa nuti waliinuu hin qabne, dhimma waliinuu hin qabne, wahiinuu waliin beekne,
gaafa qilleensitti oo'u dhufanii Direedawaa qubatanii qilleensi gaafa qabbanaa'u Jabuutitti deebi'an warra kana ajjeesan. Maaliif ajjeesan? Maaliif jara kana filatan? Mootummaa Jabuutii wajjin walitti nu naquudhaaf. Mootummaan Oromoo keessaa ba'ee mootummaa ta'ee jiru mootummaa Jabuutii wajjin nagaa argatee akka hin hojjenne waan alaa galu kun yoo xinnaate guyyaa lamaa sadan tokko torban tokko yoo dhaabbate biyyi kun kiraayisisii keessa akka isheen galtuudhaaf dizaayin godhan. Kanaan hojjetan. Hamma tokko too dippiloomaasiidhaan dafamee keessa galamee dubbicha akka inni tasgabbaa'u taasifamuu baatee balaa guddaan irratti fiduudhaaf ture. Ammas deemanii uummata Oromoodhaaf Somaalee magaalaa Direedawaa keessatti yeroon kun yeroo keessanii dafaatii qabadhaa jedhee warra nu gorsan fakkaatanii kan godhanis jiru. Somaalees yoo argitan yoo gaafattan gubbaa Abiyyi jira itti aanee lammaa jira nutti duulanii Direedawaa nurraa fudhachuufi jedhee immoo kan birratu hedduu jira. Akkasitti walitti nu naqanii guyyaa guyyaatti namni akka inni du'u taasisuudhaaf deemamaa jira. Harargeen dubbii kana qalbiin laaluun gaarii. Diinagdee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaafis Oromoo guutuudhaafis. Kana hojjechuun nuuf dirqama keenya. Yoo sana irratti hin hojjenne siyaasa odeessaa waggaa 2, 3, 4, 10, 20 yoo dabarsine nuuf faayidaan qabu. Yoo siyaasni diinagdee fidu hin taane, bilisummaa diinagdee fidu yoo hin taane, bilisummaa nyaata fidu yoo hin taane, beela'aa bilisummaan hin jiru. Rakkachaa bo'aa bilisummaan hin jiru. Bilisummaan diinagdee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Amma nuti iddootti xiyyeeffannu dhiisneetu iddoo biraa irratti yeroo keenya fixaa jirra. Maaliif duubatti hafnee jenna? Nutu qabsoo bilisummaa irra turree jenna. Dhuguma qabsoo bilisummaa irra turreera. Har'a garuu qabsoon inni kaleessaa sun isuma daballee isuma deebisnee yeroo keenya nurratti nyaachuu qaba. Yeroo keenya balleessuu qaba. Inni hiyyummaa nutti fidamoo bal'ina nuu fida. Badhaadhina nuu fida. Boroo eenyuun himanna gaafa beeloo gaafa rakkatu diinagdee irratti hojjechuudha irratti gowwoomuun nurra hin jiraatu. Yeroo keenya gowwoomuun nurra hin jiraatu. Uummanni keenya har'allee hiyyummaa keessa jira. Har'allee bishaan dhabee corroqa dhugaa jira. Rakkataa jira. Etuu nuti asii wal nyaannu, etuu nuti asii wal balaaleffannu, warra uummata keenyaaf qaqqabnullee ta'aa hin jiru. Yoo akkasitti deemne gatiin hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf iyyuu ani wal gargaarree akkasitti haa hojjennu. Wanti nageenya naannoo Oromiyaa kun nu yaaddeessa. Baay'ee nu yaaddeessa dhugaa dubbachuudhaaf. Biyya kanallee yaaddeessa. Hin nu yaaddeessa. Hundaa ol immoo nu miidha waan ta'eef nu yaaddeessa. Namaaf jennee miti. Waan nu yaaddeessu kana keessaa bahuun qabnu nurra jiraata. Sanaaf immoo nuunis nu gargaara. Itti gaafatamummaa qabdan qeerroon keenya, manguddoonni keenya, hayyoonni keenya, abbootiin gadaa keenya, abbootiin amantaa waan hojjechuu qabdan hojjedha. Hundi keenya itti gaafatamummaa fudhata. Yoo kana ta'uu baate yeroo ce'umsaa kana hin ce'u jiran. Hin ce'u ulfaataadha. Abiddi jiru salphaa miti. Wal gargaarree haa dhaamsinu abidda kana. Amma daangaa jedhame maal jedhame har'a amma maaltu jalqabame isinitti fakkaate? Uummata Oromoo fi uummata Amaaraa wal fichisiisuudhaaf yuunivarsiitii keessatti jalqabamee jira. Labsamaa jira. Amma Asoosaa keessatti yuunivarsiitii jalqabame Harommayaatti cehe Oromoo fi Amaaraa walitti deebisanii wal fichisiisuudhaaf. Ajandaa duraan qabame kun yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Amma eenyutu mo'atee ba'a? Wal nyaannu wal ajjeesna malee Oromoo sin fayyadu, Amaaraa sin fayyadu, eenyu nu fayyaduu hin danda'u. Rakkoon kun rakkoo Amaaraa miti, rakkoo Oromoo miti. Rakkoo diinonni keenya uummata saba gurguddaa kana walitti buusanii qe'ee Amaaraa fi qe'ee Oromoo qe'ee waraanaa godhuudhaaf warra barbaadan. Kanatu jalqabamaa jira ammoo barataa keessatti balaaleffachuu qabna.
irrakkatiina namni maallaqa saame taa'ee biyya kana keessatti nyaatee umurii isaa guutuu jiraata jettanii yaadina yeroo duwwaa ilaala warri kaleessa dhoksanii aangoo qabna yeroo qabna jedhanii dukkana keessa itoo namni san argin iji namaa isaaniin argin warri nama ajjeesaa turanuu bahaa jiru saaxilamaa jira yeroon hin baasa eessayyuu nama maallaqa sassaabbachuun jiraachuudhaaf wabii miti bu'uuranni maqmaaqsa gaarii tokko qaba yoo facaafatanii aramachuu miti jedha aramatanii galfachuu duwwaa miti alalfachuu fi liqimsuu gidduuyyuu rabbitu jira waan afaan kaawwateef liqimsuu hin danda'u yoo rabbi si feessee fi malee hudhee tajjeessa kanaaf waan yerooti malee eessayyuu dhaquu hin danda'u eessa dhaquu hin danda'u bakkuma arginetti yeroo qabna inuma saaxilama hin gaafatama eessaanuu dhaquu hin danda'u inni nama yakke nama balleesse nama nyaate nama ajjeese nama miidhe eessa dhaquu hin danda'u yoo du'e malee kanaaf yaadda'uu hin qabnu ogeessa cimaa qabaanne hojjenna taane qulqullummaadhaan wanti nu harka galuu danda'u har'a baay'eetu ture baay'eetu jira saantima tokkotti hin gargaaramne dhugaa dubbachuudha saantima tokko an dhuunfaa kootiin muummee ministeeraa keenya mootii biyya emireet waliin yoo haasa'an gargaarsa kadhannee hanga doolaara miliyoona tokko isinii kennuu nan danda'a maal hojjetattu jedhanii uumaa hojjechuu hin dandeenye harkaan miila keenyatti hidhamee jira isiniin kennaa nuun jedhe oromiyaadhaaf waraqaa wayiin barreessine qorannaa wayiin qorannee fi yaa mootii waan nu gargaaraa duwwaa gaafanne isin gargaaraa nuun jedhe eenyu ogeessa as taa'ee hojjetu kan halkaniif guyyaa afaan qabatee hojjetee fixee ummataaf darbatee fidaa hanbiraa waan argattan kana aangoo waa biraan qabu barhiika malee waan namaarraa fuutee namaa asii fiduu miti baalee keessa geessinee xayyaaraan fuunee waan meeqa hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabu waan meeqa geeddaruudhaaf garuu waan addanaaf asii achi ta'u kana gaafa arganii sodaatu nuti injifannoo kana warqiidha sibiila harkatti hin godhiina kan jennu waan hin jirreen miti warri har'a nu barbaadan warri har'a nu dinqisiifatan tokko lamaan lakkaa'anii beeku han keessan an oromooti kun kan abiyyi miti kan lammaa miti kan xayyibaa kan alamuu miti gaafa biyya kana habushinu jennee miti kaleessa kan iyyine nuti habushinu nuti har'a nutti kennaa laalaa jenne jara keenya bar noomii nu filee hin jiru hin filamne nuti hin filamne eessatti dhaabbatee gabaa keessa dhaabbatee nuyi hin bushinaa bushuu qabna amma guyyaa tokko bushuu nurra jiraata biyya kana jennee gaafanne malee hadaraa nu filamee jennee gaafanne garuu hawwii ta'uun hin qabu biyyan bushanaa kenni gaaffii daa'imaan ta'uu hin qabu biyya sana bushuudhaaf ga'umsa dandeettii bishina sanaaf malu sanaaf gitu qabaatanii argamuun barbaachisaa amma biyyoota arabaa waliin dafnee nuti fiignee walitti dhufnu maali biyya arabaa kana wajjiniin akkasitti walitti shimintan kun jedhe tokko tokko nu jalaa tureessuu barbaada waan baay'ee akka nuuf hin beekna gaafa biyya kana bushitu muummee ministeera keenya aangootti gaafa dhufu immediate danger kan jedhama waan baay'eetu ture biyya kana irratti kan dhaggaamame number 1 biyyi misrii laga abbayyaa irratti kan nuti hojjennu sana akkatti rukuttu ganamaaf galgalatti intalaa turte rukuchuudhaaf sodaachisuu duwwaa isinitti hin fakkaate rukuchuudhaaf etoo sun rukutameera ta'e borumtaa muummee ministeeraa kun dhufee rukutameera ta'e seenaa keenya bada warra biyya difeendi godhuu hin dandeenye warra biyya bushuu hin dandeenye warra gatii hin qabne warra gaafatu malee waan gaafate argatee bulfachuu hin dandeenye ta'a dubbiin kun
rasaasni kun gara kanatti nyaachifame akka jiru hin beekna quba qabna hin argina rasaasa kana rasaasaan deebisna too jennee mun dandeenya hin dandeenye waraanni sun harka ture waraana nuti ijaarranne waraana nuti biyya kana yeroo sanatti dhumaa wal dhabaa turre bara aboo asitti calanqoo irratti nun ajjeesina asitti akkas nun godhina inumaayyuu warra akkasitti wallaalaa turre amma etoo waa tokko gama sanaan achi as dhukaate innumti nu harka jiru kun dura dhaabbatee godhuu danda'a gaaffii baay'ee jira maal goone karaa dugda duubaa deemutu nu falate kanaafuu mootota warra arabaa kanatti hiiqanii isaaniin qabachuun barbaachisa torban tokko nutti hin finne mootota warra arabaa kana qabachuu keenyaan birrii doolaara miliyoona 3 Itoophiyaa nu gargaaran miti kan sana caalu immoo Gibsii gargaaranii jiru irraa dhaaba dubbii kana mootummaa Itoophiyaa irraa ija hamtuun hin laalina isaan dubbii erga fixanii booda miti muummee ministeeraa keenya kaayiroo irratti dhaqee hammatamee baga nagaan dhufte assalaamu alaikum jedhamee balaa sana etuu akka sanatti dhaanfamuu baateera ta'e amma waa'ee foreign currency doolaara miliyoona 3 argachuu duwwaan turre waa baay'ee qabdi sana olis waa baay'ee jira sana duwwaa miti rakkoo Eertiraa waliin qabnu hiikkachuudhaaf waan baay'ee gumaachee jira sanarra dhaabbannee rakkoo Somaaliyaa isaa wajjin isaan qaban rakkoo Jabuutii waliin isaan qaban mootummaan Itoophiyaa hiike asiin gudunfaa hiikeetu asiin mootii ta'ee rakkoo warra biraa hiikuu danda'e koottaa walitti jedheet Eertiraa fi Jibuutii walitti hin araarsine nuti Somaaliyaa fi warra Arabaa walitti araarsa kanaaf hojiin dippiloomaasii sun ariitiidhaan deenjar balaa guddaa kan ta'uu danda'u dura isa dhaamsuudha eessa balaan kan jiru fanjiin awwaalamee jiru eessa etoo naman hidhooyin waan madeessiin waan dhiigsiin lubbuun baasii achamitti akkamitti haa dhabsiisnu yoo kana godhuu baanne hin ta'u arat kiiloo taa'uu duwwaadhaan aangoo inni tichuu hin danda'u naannolee kana keessatti hunda keenyatu harka galfatee gargaarre harka galfannee gaafa jedhu gargaarre akka tasgabbaa'an Gambeela keessatti Benishaangul keessatti Somaalee keessatti yoo kana godhuu baanne as keessatti duwwaa taa'uu hin dandeenyu waan taane tasgabboofne amma isa warra kaanii gaafa tasgabbeessinu hankeenyu manuufaa bulu jennee tamma ta'u garuu inni immoo dheedhii ta'ee nu eege dheedhii ta'ee nu eege kanaaf waan keenya irratti xiyyeeffannee hojjechuu waan dhabneef miti isa irratti xiyyeeffannee hojjechuu waan dhabneef waan hin dhimmamneef etuun ta'in keenya jennee isa waan bulfanneef kan balaa guddaa nuti ta'u isa daangaa gama jiru waan ta'eef isa karaa qabsiisuu tasgabbeessuu qabsoo gaafa jennu mirga ofiif qabsaa'uun gaarii garuu qabsoon faashinii miti qabsoon faashinii miti maaliif gatii guddaa nama kaffalchiisa waan ta'eef qabsoon gurmuu barbaada qabsoon wal hubachuu barbaada qabsoon miira bira darbanii tasgabbiif tooftaaf bishinaan hoogganuu gaafata sanaaf wal hubannaan wal qalbeeffachuun jiraachuun barbaachisaadha malee yoo inni tokko as harkisu inni tokko as harkisa taanaan halkanii guyyaachuma dhaabata yookiin as hin deebi'u yookiin achi hin deemu amma wal harkisuu jalqabaa jirra nuti wal harkisuu jalqabaa jirra kalees lafti dhukkuba keenya iddoo tokko waan ta'eef namni hunduu achuma laala namni hunduu garuma sanatti quba qabee iyya har'a ni dagatame har'a eessatti qubni qabamaa jira walitti quba walitti qabaa jirra har'a maal nu godhe warri kaleessaa nuti koman nu qoodanii nu caccabsanii addaan nu bitte kanaa ol godhanii har'ayyuu barnamuma keenyatu addaan nu qooduuf deemaa jira gamaaf gamana fooggalaa jira addaan nu bittinneessuudhaaf utuu nuti waggaa tokkoon guutii kana ilaaluun barbaachisaadha hubachuun qalbeeffachuun barbaachisaadha
wal komachuun qabnu jedhee miti waan balleessinu balleessaa wal bira haa dabarru jedhee miti badii wal bira haa dabarru jedhee miti badii walitti himuu qaba badiin eenyuun iyyuu fayyadu waan ta'eef garuu maaliif harka wal irratti murra harka ofii miila ofii maaliif wal irratti cirra inumaa jabana yoom hojiitti galle nuti bar ilmaan oromoo kan maseense harka kaleessa ilmaan oromoo maseense harka kaleessa ilmaan oromoo kolaase isaafuu xiiqiidhaaf gumaa deebisna jennee seeratti bakka nuti dhiyeessaa jirrutti inni immoo deebi'ee walirratti hambiraa godhuu yaada. Kuni nu fayyada. Inni miidha hunda keenya dhugaa dubbachuudhaaf malee tokko akkitti isaanitti nu diiguudhaaf deeman ummanni keenya qalbii godhateetu tasgabbaa ilaaluu baate nu balleessa. Biyya kana keessatti aangoon kan qabamaa ture humnaan qawweedhaan filannoodhaan qabamee hin beeku biyya kana keessatti aangoon qawwee duwwaadhaan qabama nama qawwee cimaa qabutu meeshaa cimaa qabutu aangoo qabata biyya kana keessatti amma geeddaruu qabna gaafa qawweedhaan aangoo qabattu borus isa qawwee cimaa qabutu aangoorraa qawweedhaan si buusa waan ta'eef aangoon kee abbaan barbaade qawwee qabate yoo dhufellee mishigii cimaa meeshaan kam niwukileeriin hin diigne ummata waan ta'eef sana keessaa baanee mishigii cimaa ummata kana qabannee aangootti ba'uu qabna sana gaafa ta'e abbaan barbaade diiguu hin danda'u niwukileerii illee yoo qabate ani isinitti himu gaafa xinnoo waltajjittiinis idduma kana dittiinis idduma kana barcuma namarra taa'u kan irra teenyee waa'ee oromoo dubbachuu gaafa jalqaba onneen sun eessaa akka dhufe isinitti himu kiniinii chaayinaa irraa dhufe liqimsine qoricha awurooppaadhaa dhufe liqimsine inni kaan immoo inni nuti arrabsinus haa ta'u komannus haa ta'u kokkee qabuudhaaf deemnu waan ciccimaa akka inni qabu beekna taankii meeshaa gurguddaa akka inni qabu qabeenya guddaa akka inni qabu beekna waraanni cimaan taankiin sun hin diigne of biraa akka nuti qabnu mishigii cimaa fuuldura keenya jiru akka salphaatti hin cabne kan nuti agarre eenyu ummata ummanni kun mishigii cimaa taankii warri biraa qabatan cabsuu hin dandeenye ta'uusaa gaafa agarru dubbanne fuuldura baane murteessuu jalqaba eessaayyuu hin finne kana nuti argine mishigii cimaa ta'uusaa argine irra ija keenyaa hin ta'e barnoota kan nu ta'uu qabu kana meeshaa ofiitti abdachuu otoo hin ta'in uummatatti abdachuu meeshaa ofiitti amanuu otoo hin ta'in meeshaa caalu uummata gurmuu qabu uummata ofiiti yoo uummanni si bira dhaabbate mishigii cimaan isaadha eenyu si diiguu hin danda'u kanaaf meeshaadhaaf ba'uu hin qabnu nuti har'a iddoo meeshaan nu barbaachisutti immoo barbaachisa gatuu qabna jechuu miti wabiin inni guddaan uummata mishigiin inni guddaan uummata bargaafa nuti mootummaa taanu nama tokko nama lama sadii barcuma irra taa'e malee instituushinii nuti ijaarredha eenyutu nu ijaare namni hodhee nutti kenne hin jiru bara kan hodhateetti uffataa ture hin biraadha isa babbaqaqsitee tattaraartee akkasii ta'utti iddoo harki dheerate gabaabsitee hodhachuun akkasitti ta'utti ta'e barbaada garuu immoo akkasumatti immoo babbaqaqsanii hodhuun waan salphaatti dhufu miti yeroo gaafata bishina gaafata tarsiimoo cimaa kaa'atanii hojjechuu gaafata kanaan dhufuu keenyaan iddoo tokkotti inumaa deebi'ee kan balaa nuti ta'uu danda'u har'a nu tajaajiluu jalqabee jira dhagahamni nuyi waggaa har'aa ji'a 8 har'aa waraana biratti qabnuu fi har'a nuti qabnu tokko miti ji'a 6 har'aa eenyutu nu dhagaha innumtu waan biraadhaan ijaamaan nu laalu tasgabbiidhaan garuu qoraattii achi keessa jiru suuta tokko shin jedhiin etuun cabii funaanuu barbaada hojjechuu barbaada maaliif hamma instituushinii siin sarfu godhu
siin jechuun nu nama dhuunfaaf miti yookiin saba tokkoof miti biyya kanaaf haqaaf hojjechuudhaaf danda'u akkasitti sarbi godhu uumuun akka salphaatti waan dhufu miti hojii guddaa beekumsa guddaa barbaada xaarii guddaa barbaada gaafa xiqqoo nutti ariifate keenya asiisos mootummaadha achiisos mootummaadha irraas jalaasos meerree jedhe ganaa dheedhiidha ammayyuu hin facaasne malee yoom biqile yoom marge yoom sanyii godhate qixxaabe yoom nyaachamuudhaaf qaqqabame ganaadha hamma sanatti walii obsuun waliif obsuu duwwaa miti wal gargaaruu gaafata sanyii faca'e sana aramanii guddifachuun akka aramaan hin nyaanne akka bokkaan ittiin caamne godhuun tumsa hundaa gaafata halkan tokkotti waan bara 100 meeqaaf ijaarame halkan tokkotti waggaa tokkotti qiciranii keessaa ba'uun hin danda'amu yoo immoo ariitiidhaan ammoo kana godhatte kufanii cabuutu jira saasitti dhabamuutis jira kana immoo walii hubachuun baay'ee barbaachisaadha lixa shawaa deemee abbotti jaarsolii muraasa wajjin gaafa mari'adhu gaafa duraa ilaalan mana jedhan gaafa oromoodhaaf qabsoofnu akkatti qabsoofnus beekna gaafa nagaa buusnus akkatti nagaa buusnu beekna kanaaf yaadda iniiti waan umu gubbaa jiru sana qabi waan amboof lixa shawaa jiru nutu hin qabna dhiisi nagaafis akkatti hojjennu hin beekna nuti inaan jedhan agalatoomanii hammarraatti nagaa nu kennanii jiru malee hangarraatti abiddi qabame jennaan abiddi qabate jennaan eessa jedha namni iddoo biraan laalu amboodha har'a lafti nagaa qabu isa akkatti hojjetan oromiyaan inni kaan nagaan qabu jedhe kobachuuf miti kaanis akkasumatti hojjetaa jira waan jaarsa akka fakkeenyaatti naa kaasaniif kanadha muuxannoo godhachuu qabna nuti